Ashama akkam jirtu kabajamtootaa fi jaalatamtoota maatii Aanaa Entertainment. Maqaan kiyya Garamuu Taammanaan jedhama. Barreessaa fi piroodiyoosara diraamaa Kiyyooti. Egaa akkuma beekamu diraamaan Kiyyoo karaa yuutuubii fi karaa TV OBN sibbira gahaa jira. Tokko lama jedhee kutaa 34 irra ga'eera. Akkuma beekamu hojiin artii humna guddaadha. Artiin karaa waan baay'ee ittiin ibsinu quuqama keenya, gammachuu keenya, gadda keenya, aarii keenya, gootummaa waan hunda kan ittiin ibsan keessaa artiin isa tokko. Elemantiiwwan artii keessaa immoo diraamaan isa tokko. Diraamaan isa adda dureedha. Hojiin diraamaan calaqqee hawaasaa, calaqqee jiruuf jireenya aadaa hawaasa tokko gama diraamaatiin hawaasa biraan quuqama isaa, dadhabbii isaa waa hunda gama artiidhaan miidhagee artiidhaan faayamee kalaqni itti dabalamee calaqqee dhala namaa hawaasa biraan hawaasa saniif deebisanii dhiyeessuudha. Egaa akkuma beekamu artiin keessumaayyuu diraamaan gaheen inni hawaasa dadammaqsuuf, hawaasa barsiisuuf, aadaa guddisuuf gaheen inni qabu baay'ee olaanaadha. Egaa Aanaa Entertainmentis gama kanaan hojiiwwan gurguddaa hojjetaa jira. Hojiiwwan kanneen keessaa hojii diraamaa hamma ammaatti diraamaa lammaffaa hojjechaa jira. Keessumaayyuu akkuma baay'een keessa yaadattan diraamaa Jaalalakkuu jedhamu isin biraan gahaa turuun keenya inni yaadatama. Akkuma isa finneen diraamaa Kiyyoo isin biraan gahuu irratti argamna. Diraamaan Kiyyoo yeroo ammaa kana baay'ee jaalatamee baay'een keessan yaada bareedaa tumsa bareedaa baay'een keessan diraamaa jaalattanii diraamaa kana yeroo ammaa kana tokko lama jedhee kutaa 34 irra ga'eera. Baay'een keessan hawwiidhaan ga'eedhaan baay'een keessan kan jaalatan waan ta'eef ammallee ittuma fufaa jira. Egaa gama kanaan diraamaan yeroo hojjetamu bu'aa bahii baay'eetu jira. Bu'aa bahiiwwan kanneen keessaa tokko akkuma beekamu artii Oromoo waan qancarsan waan akka barbaadametti hin guddanne godhan keessaa tokko humna maallaqa. Kanaaf chaalenjiiwwan jiru kana mara hamma danda'ametti akka nama dhuunfaa tokkotti waan baay'ee yaali bu'aa bahii baay'ee yaalaa tureen jira. Hamma danda'ametti hojii bareedaa isin biraan gahaa jira jedhee yaada. Waan Oromoo fi artii Oromoo madaalu isin biraan gahaa jira. Egaa har'a fuuldura keessanitti kan hin dhiyaadhee fi ergaawwan muraasa dabarsuu fi akkasumas qaamolee namoota dhuunfaa kallattiidhaan alkallattiidhaan diraamaa kana akka bareedee haala kanaan isin bira ga'u gahee taphatan galateeffachuu barbaadeeti. Egaa akkuma baay'een keessa yaadattan diraamaan Kiyyoo tokko lama jedhee kutaa 34 irra ga'eera. Haala kanaan haala bareedaa ta'een akkuma baay'een keessa yaada karaa garaagaraatiin na ibsaa jirtan baay'ee jaalattanii hordofaa akka jirtanii fi hojii bareedaa akka hojjechaa jirru gama garaagaraatiin haamilee naa taatanii na jajjabeessaa na wajjin taatanii keessumaayyuu guddina artii Oromoo keessatti gahee guddaa akka taphadhu kanneen na gargaaraa jirtaniif kanneen na cinaa dhaabbattaniif maqaa Aanaa Entertainmentii fi maqaa daawwattoota Aanaa Entertainmentii fi akkasumas maqaa uummata Oromootiin guddaa isin galateeffadha. Egaa akkuma beekamu hojiin artii obsa guddaa gaafataa, kalaqa guddaa gaafataa, hojiilee waan baay'eedha. Artiin wanna baatee deemu keessumaayyuu diraamaan waan baay'ee elemantiidhaan artii keessaa tokko kan ta'ee fi waan baay'ee bu'aa bahii baay'ee ifaajee baay'ee kan qabu ta'uu isaa baay'een keenya ni beekna. Egaa akkuma isin argitan akkuma isin yaada naa kennitan hojii bareedaa hojjechaa jirra. Hojii baay'een keessan itti boontan hojii akka Oromootti hojii bareedaa hojii gaarii ta'e gama garaagaraatiin qulqullinaan waan hundaan baay'ee gaarii akka ta'e baay'een keessan yaada isin naa kennitan hubachuu danda'eera. Kuni anaaf waan guddaadha, humna guddaadha. Egaa kana qofaa miti namoonni dhuunfaa garaagaraa hojii kana haala kanaan akka isin bira ga'u gama garaagaraatiin na gargaaruudhaan haamilee natti horaa jirtu guddaan galatoomaa isiniin jechuu barbaada.
keessumaayyuu maatii aanaa entertainment daawwattoota maatii aanaa entertainment hojiiwwan keenya daawwachuudhaan hojiiwwan keenya ilaaluudhaan yaada kennuudhaan subscribe gochuudhaan haala garaagaraa keessatti hojiiwwan keenya support gochaartu gargaaraa jirtu kun anaaf humna guddaadha. Hiikni inni aartii keenya guddisuu keessatti qabullee baay'ee olaanaadha. Kanaaf yaanni keessan gargaarsi keessan ammallee akkana wajjin ta'uun barbaada. Egaa akkuma jalqaba irratti kaasuu yaalee namooti dhuunfaa fi dhaabbileen garaagaraa hojiiwwan kana akka haala kanaan bareedee isin bira ga'u na gargaaran baay'eedha. Kanaaf maqaa keessaniin guddaa galateeffachuu barbaada. Isaan keessaa dhaabbilee adda durummaadhaan na gargaaraa jiran hojiin kun bareedee akka isin bira ga'u kan gochaa jiran keessaa yeroo hundaa quuqama waan hunda keessatti uummata Oromoo cinaa kan jiru aartiidhaan hawaasummaadhaan waan hundaan hawaasa Oromoo deeggaruudhaan kan beekamu baankii hojii gamtaa Oromiyaa maqaa keessaniin guddaa galateeffadha. Egaa hojii kiyya hunda keessatti na cinaa dhaabbachuudhaan humna naa ta'uudhaan hamma danda'amu na gargaaranii hojii kana fakkaatu akka isin biraan ga'u waan na gargaaraniif maqaa uummata Oromootiin guddaa isaan galateeffadha. Inni biraa biiroo turizimii koomishinii Oromiyaati. Egaa biiroon turizimii koomishinii Oromiyaa maallaqaa fi iddoo waraabbiitiin sponsor waan nu godhaniif guddaa galateeffadha. Keessumaayyuu Aadde Lalisee Dhugaasaa hedduu isaan galateeffadha waan baay'eedhaan na gargaaraa turanii. Kanaaf koomishinii turizimii Oromiyaa hedduu galateeffadha. Kan biraa dhaabbilee akka All Like Furniture fi hoteela Ilkawaabee kanneen biroos dhaabbilee baay'eetu nu wajjin hojjechaa jira akka kolleejii biizinasii fi teeknooloojii Select Afrii Arbaal kunniin dhaabbileen wajjin hojjechaa jiranii maqaa keessaniin guddaa galateeffachuu barbaada. Gama namoota dhuunfaatti yoo dhufnu hiriyaa kiyya obboleessa kiyya Qalbeessaa Magarsaa guddaa galateeffachuu barbaada. Hojii piroodakshinii irratti hirmaachuudhaan wajjin hojjechaa jira. Hojii kana keessatti kan hirmaatan tuuta piroodakshinii akkasumas daayireektara diraamaa kanaa fi walumaa galatti aktaroota taatota diraamaa kana hunda isaanii maqaa keessaniin guddaa galateeffachuu barbaada. Hundi isaanii aarsaa bu'aa bahii baay'ee keessa darbinee hojii halkanii guyyaa hojii boqonnaa malee hojjennee isin biraan gaarra kuni waan salphaa miti. Egaa kana keessatti hirmaachuun waan hunda gatiidhaan waan madaalamu miti. Kanaaf maqaa keessaniin guddaa galateeffachuu barbaada. Diraamaa kiyya hojii wal qabatee namoonni tokko namootaa fi dhaabbilee garaagaraa akka bakka buutota aanaa entertainment ta'anitti dubbisaa jiru. Kanaaf namootaan yookiin namoota dhuunfaatiin yookiin namoota tokkoon akka hin gowwoomfamne uummanni keenya akka hojii caalu hojjennu dhaabbileen garaagaraa namoonni dhuunfaa garaagaraa abbootiin qabeenyaa Oromoo aartii Oromoo cinaa dhaabbachuu qabu. Akkuma jalqaba kaasetti yoo isin nu wajjin taatan hojii guddaa hojii kana caalu qabadhee akka dhufu abdiin qaba. Egaa bu'aa bahii baay'ee keessa darbinee hojjenna akkuma jalqaba kaasne baasiin hojii kanaaf bahu kan tilmaamamu oli baay'ee guddaadha. Isa kana immoo hamma yoona dhugaa dubbachuudhaa fi dhaabbilee muraasa ispoonsaroota muraasa walitti dubbisuudhaan kan hojjechaa jiru. Inni kun immoo gahaa miti. Baay'ee waan baay'ee haala baay'ee keessatti hojjechaa jira. Bu'aa bahii baay'ee keessatti hojjechaa jira. Kanaaf abbootiin qabeenyaa namoonni dhuunfaa fi dhaabbileen Oromoo hundi aartii Oromoo cinaa dhaabbachuun nu jajjabeessuu qabdu. Egaa ani akka nama dhuunfaatti hojii kana dhiibee asiin geera walakkaadhaan geera. Isin immoo na gargaartanii na wajjin taatanii wal taanee galmaan gahuutu nurraa eegama jechaadha. Kiyyoon akka hin dhaabbanne akkuma diraamaa Oromoo biraa akkuma diraamaa biraa akka hin dhaabbanne tumsi keessan baay'ee barbaachisaadha. Yaadaan na cinaa akka dhaabbattan barbaada. Abbootiin qabeenyaa immoo ispoonsara akka gootan maallaqaan tumsa akka gootan asumaan waamicha isinii dhiyeessa.